Welcome baga dhuftanii kutaa irraa kanaan immoo kan baratu deemnu waa'ee riddles yookiin immoo hibboo isa jennuun san jechuudha afaan Oromootiin. Hibboon afaan Oromootiin hogbarruu keessaa qaama beekamaa tokko. Ingiliffaadhaanis akkasumatti wanta beekamaadha garuu baay'inaan hin dhageenyu jechuudha. Hibboo jechuun riddles jechuudha kan jedhuu fi hibboolee Ingiliffaadhaa baay'inaan dhageenyee hin beeknu. So mee kutaa kana keessatti hibboolee kanneen bifa gaafiitiin isin gaafadha. Isin immoo sakandii 3 keessatti deebisaa deemtu jechuudha jala iyyaaltu jechuudha. Faayidaan nuti hibboolee Ingiliffaa kanarraa argannu maali jettanii yoo gaafattan waan baay'ee arganna. Tokkoffaarratti jechoota adda addaa baranna jechuudha gaafuma hibboo kanaa gaafachuudhaaf jechoonni nuti Ingiliffaan fayyadamnu. Okay, hiika isaa takka waan laalluuf as keessatti jechoota akka malee nu barbaachisan baay'ee barannaa jechuudha. Okay, itti aansuudhaan wanti barannu sammuun keenya akka sirriitti hojjetu gaafii sana akka itti yaannu nu taasisa jechuudha. So wanti lameen nuti barannu sammuun keenya akka sirriitti hojjetu okay nu taasisuudhaaf akkasuma jechoota adda addaa as keessatti barachaa deemuudha jechuudha. So kuni kutaa sadaffaa riddlesiiti okay yookiin hibbooti. Kutaaleen lamaan darban playlistii kana keessaa ni argattu yookiin playlistiin isaa hogbarruu kan jedhu jalatti argama jechuudha YouTube kana keessatti. Okay, so kutaalee lamaan kana dura darbanis ilaalaadha. Isa kanas wajjin ka ilaallu ta'a. Hamma xumura viidiyoo kanaan faana turaa isiniin jedha. Haa eegallu. Gaafiin jalqabaa kana jedha. What has legs but doesn't walk jedha. Gara deebee isin dubbisuudhaaf. What has legs but doesn't walk? Maali gaafiini? What has legs jedha. Asirratti maali jedha wanti inni luka qabu yookiin miila qabu. Legs yeroo jennu miila tokko qofaa miti. Eessiin tun baay'ina agarsiisti pluraalidha. So wanti miila yookiin immoo luka qabu okay luka baay'ee ta'uu danda'a 3-4 ta'uu danda'a. So but doesn't walk deemuu hin danda'u jedha. Doesn't walk hin deemu. Luka qaba garuu hin deemu. Wanti sun maali jettanii yaaddu? Deebisame. Deebiin isaa a table. Table yookiin minjaala agartan kana jechuudha. Waan luka 4 qabudha jechuudha yookiin miila 4 qaba. So hin deemu jechuudha. Iddoo tokko ta'a. Bareeda. Katti aanutti adeemnu. Inni taano kana jedha. I have a branches. Okay, I have a branches but no fruit and no trunk or leaves. What am I jedha. Ani eenyu. Okay, hiika isaati wajjaa ilaalu dura. I have a branches. Branch jechuun damee jechuudha. Okay, branches yeroo jennu dameelee jechuudha. I have a branches. I have branches. Okay, dameelee hin qabaa jedha. But garuu okay no fruits. Firii hin qabu. Akkasuma wanni hin qabne maali? No trunk jechuu jira jechuudha. No as jiraachuu baatus noon tun jara kana hundaa fayyadee jechuudha. So no trunk akkasuma jirmas hin qabu jedha. Or leaves baalas hin qabu. Wanti hin qabu maali? Dameelee qofaa jedha. So what am I jedha. What am I? What am I? Akkasitti dafneenna. Ani eenyu jechuudha. So ani eenyu jedha deebisaan isaa maal taame itti ala. A bank jedha. Deebisaan maali? Baankiidha. Kana jechuun baankii dameelee adda addaa qabdi. Fakkeenyaaf baankii Oromiyaa damee akkas jedhamtu irratti naa ergi maallaqa yeroo waliin jedhan. Okay.
yookiin immoo baankii Itoophiyaa daldala yookiin baankii daldala Itoophiyaa damee akkasii kan magaalaa kanaa jirtu irratti na ergi waan jedhamu jira miti. So damee goyennu akkasi. So akka waan biraa yaannu nu godhe jechuudha ammas irratti. Waa'ee mukaa akka yaannu nu godhe jechuudha. So waa'ee mukaa dhiisnee waan biraa keessa deemu qabna jechuudha. Deebisaa kana deebisuudhaaf. Okay, itti aantu adeemnu. Akkana jedha kun immoo. What can fill a room but takes up no space? Okay, maal jennee dubbisne? What can fill a room? Maaltu roomii yookiin immoo kutaa tokko guutuu danda'a. Okay? But takes up no space. Kutaa tokko guutee haa ta'u malee garuu iddoo tokko illee hin qabanne jedha. Wanti akkasii maali? Okay? What can fill guutuu danda'a room? Kutaa tokko guutuu danda'a yookiin kutaa san guutuu danda'a. Okay? But takes up garuu kan inni fudhate no space. Iddoo tokko illee waan inni fudhate hin jiru jechuudha. Kutaa guutee jira garuu iddoo tokko illee hin qabanne jechuudha kutaa san keessa. Wanti suni maali jedha? Yaaltanii? Deebisaa kana light jedha. Ifaadha jechuudha. Ifaa mana tokko keessatti yeroo ibsitu mana guutaa jechuudha. Bakka hunda ibsee jechuudha. Garuu iddoo kana qabatee taa'a, iddoo san qabatee taa'a wanni jedhamu hin jiru jechuudha. Okay? Itti aanaa ilaallu. What comes down but never goes up. What comes down but never goes up. Wanti what comes wanta dhufu down wanta gadi dhufu but never goes up. Garuu gonkumaa ol hin deebine. Gubbaa gad deemu malee jalaa ol deebi'ee hin beeku jechuudha. Wanti sun maali jedha? Yaaltanii? Akkas ta'a. Rain. Okay? Roobni gubbarraa gadi roobu malee jalarraa ol deebi'ee beeka hin beeku. So kana jechuudha. What has a neck but no head? No head. Maal jechuudha? Maal siin fakkaatame yookaan kana ilaaltan? What has a neck? Maali wanti morma qabu? Neck jechuun morma. But no head. Garuu mataan qabu. Morma qofa qaba. Mataan qabu. Maali wanti akkasii? Deebiinsaa a bottle. A bottle. Bottle jennaan. Bottle jedhaan siyan. So akkuma agartan suuraa irratti, okay? Xarmuusiin yookiin immoo qaruuraan morma qabdi malee mataan qabdu jechuudha. Okay. Kun immoo maal jedhaa? What has teeth but can't bite? Wanta teeth ilkee qabu but can't bite. Garuu can't jechuun hin danda'u. Bite ciniinuu wanta hin dandeenye. Ilkee qaba garuu ciniinuu hin danda'u. Maali wantichi? A comb. A comb biyenna. Biin dubbisna. Hin dubbisnu jettan argattan. Maaliif biin silentidha jechuudha. A comb. Okay. Kan itti aanu kana jedha. I am light as a feather. I'm light as a feather. Okay. Yet the strongest man can't hold me for more than a few minutes. What am I? Tokko ni keessa ilaallu. I'm a light. Asirra light jecha jettu hiikni isaa wanta hin ulfaanne jechuudha yookiin immoo wanta salphaa yookiin immoo wanta hin ulfaanne jedhin. I'm a light as a feather. Ulfinni koo akkuma maaliiti?
akka baallee lukkuu yookiin immoo baallee shimbirrooti baay'een ulfaadhu jechuudha. Yet garuu immoo the strongest man namni addunyaa kanarraa jabaadha jedhamu okay can't hold me na qabuu hin danda'u jedha. For more than a few minutes daqiiqaalee muraasaaf malee. So what am I adi eenyu jedha. Kan ulfinni koo baay'ee xiqqaa ta'e garuu immoo namni jabaan addunyaa kanaa tokkolleen daqiiqaa muraasaaf malee na qabuu hin dandeenye eenyu jedhaan. Maal jettanii yaaddu? Your breath jedha. Your breath. Kuni hafuura nuti baafannu jechuudha. Hafuura amma daqiiqaa muraasaaf qofa ofitti qabuu dandeenya jechuudha. Qabuu hoggaa jennu asirratti hold jechuun qabu san hafuura qabachuuf deemna jechuudha. So wanti nuti ifitti qabnu yookiin namni qabuu danda'u abbaan fedhe jabaan fedhe daqiiqaa muraasaaf qofa qabuu danda'u maali? Hafuura jechuudha.